ummanni abaa'oo jaalachuu haragaa beedura oopiduma isin akka ummanni Oromoodhaa adda bilisummaa Oromoodhaatii wajjin jiru akka adda bilisummaa Oromoodhaa maas onnee ummata Oromoodhaa keessa jiru dura oopidumaa turagaa bee akkamitti sodaa guddaa kan oopidoo irraa qabdu adda bilisummaa Oromoodhaati adda bilisummaa Oromooti kan sodaa guddaa irraa qabdan sodaa guddaa kanaafuu adda bilisummaa Oromoodhaa filmaata keessaa dhiibdanii baaftanii hogganoota isaa hiitanii deeggartoota isaa bakka hundatti barbaaddanii ajjeeftanii kana bar ummanni qawwee sodaaf callisa malee eenyuutu keenya eenyuu nutti aanaa eenyuu bakka nu bu'aa akka gaariitti tolchee beeka takka opidoon ummata Oromoodhaa kana akka itti ilaaltu naaf hin galu amata 27 ama 27 gaafa isin TPLF fi wajjin ummata Oromoodhaa kana itti bobbaatanii fixaa turtan zamana abbaa duulaadhaa ummata Oromoodhaatii fi dhaaba keenyaafis OLF caalaa TPLF nutti aana juusan ummata Oromoodhaa kana waan godhaa turtan ummanni kun ni dagatee isin fakkaatti ni irraanfate yookaan ummanni kun quban qabu nuti opidoon dhaaba dheengadda jaarame haare isinii kun warra dheengadda jaarame dhaabni opidoo kun warri maanta biyya bulcheettanii biyya diigaa jirtan kun dhaaba dheengadda 2018 haaretti jaarame moo dhaabuma amata 27 TPLF ergamee ummata Oromoodhaa kana harka raamur kamiila raamur kacafaqee mana galche arra madaa qabu hundinuu godaannifni Oromiyaa keessa jiru hundinuu isiniin opidoodhaan ta'u ummanni Oromoodhaan wallaala moo dhaaba haaree dheengadda jaarame dhaaba dheengadda jaarame hawaata kallee qoon qabnetti ifkoo qabdanii so arra olola miidiyaadhaatii miti silaa quburra haatanii opidoon guutuu walgeessanii u'uu jettanii ummanni Oromoodhaa eenyuutu mee waan takkaasiim waan takkaan isiima ta dhugaadhaa opidoo dhageeffadha sila ummanni Oromoodhaa Abiy Ahmedii wajjin akka 2018 keessatti ka'ee wajjin dhaabbate TPLF miti humniti Afrikaa tafeeti dhuftee mootummaa tanan kaaftu arra wanni Itoophiyaan bittinnaawaa jirtuuf wanni Itoophiyaan diigamaa jirtuuf wanni TPLF guyyarraa guyyatti magaalaa Amaaraa qabachaadhaa jiruuf maali icciitiin jirtu Oromoodhaatu lolaadhaan jirra goonni biyya sanii duriis Oromoodha kabiyya sanii eegu kabiyya sanii lolu Oromoodha ture Oromoon dammayxee ibbarteeti waan nu laalleef hin lollu jettee lola dhiifte kanaafi Tigreen naannoo Amaaraa keessa guyyarraa buxaalaa jirti fiigaadhaa jirti Abiy Ahmed dura ummata Oromoodhaati gane ummanni Oromoo akka Abiy gane tolchee waan beekuufi mootummaa bakka nu buune mootummaa nu fixxu mootummaa nafxanyaatiif hin lollu je'ee cal je'ee karaa danda'uun qeeroo ilmaansaa karaa waraana bilisummaa Oromoodhaa ergaa jira isin keessa karaa waraana bilisummaa Oromoodhaa ergaa jira arra isin filima arraan isin joolleen isin ganda keessaa guurtanii waraana godhachuudhaaf leenjiftan kaayyoo isaan leenji'aa jiraniif hin beektan you don't know opidoo maal beektan joolleen by any means Oromoodhaa fi qawwee wal arkuudha qaban feenu mooraa diinaa keessa leenjifam feetu opidoonu leenjift feetu nafxanyaa nu leenjifti kaayyoon qeyroo Oromoodhaa arra qawwumaa wal arkanii hidhachuu qofa isin garuu gowwaadha nuuf loluudhaaf deemanii waraanaan gada guurreeti leenjisaadhaa jirra qawwumaan haa wal gartu dhalti Oromoodhaa ta Oromiyaa keessa jirtu arraan tana kaayyoon siidhaa qawweedhaan kilaash harkasii ga'uudha karatti dhoytu ni beeyti karatti qabdu ni beeyti jechuudha kana wanni biyya keessa deemaadhaa jira arra isii filima kana dura dubbachaan turre arra dhugaa jirtu ana isiniin wanni waraanni isin shanee dhawaa jettanii ergitan akka jirutti qawwee fudhatee harka kennee harka duwwaa hafaadhaa jirtaniif joollee isin leenjiftanii waraana godhachuudhaaf qaadhimattaniitu qeyroo dammeeyti wanni waraanni isin karaa Tigraay ol ergitan guutumatti harka kennee meeshaa gurguddaa kanatti galchaa jiruuf joollee isin leenjiftaniitu joollee qeyroodha joollee dammeeyti joollee
firaa fi diina isiidhaa tolchitee addaan bartee jechuudha. Arri isin kun isin galu yeroodhaaf guyyaan lama isin yaafuu torbaan tokko isin yaafanuu hanga kanatti ganda keessa deemnee shanee balaaleffadha shanee fi juntaan diin shanee fi juntaan teen oppidio isiniitu diinaa fi fira oromoodhaa oromotti hima oppidioodhaatu diinni kee kanaa firri kee kana jee ummata oromotti hima barqotee bulaan keenya hawaata kan baratin kadachii akhaaffatee ilmaan isaa guddisu arraan tana dammaqina siyaasaadhaa eenyu kiyyaa kamtu kiyyaa miti OPDO abbaa duulaatii fi Abiy Ahmad caalaa akka beeku beeytan isin barqotee bulaa keenya keessa irra warra isin qeensarraa guurtanii jira piizzaadha warra isin ilmoo irraa jeeftanii ilmoo isaa hin awwaalii jiran warra OPDO'n akkas gooteetu warra Oromiyaa keessa jira ummanni Oromoodhaa kana akka gaarii tolchee beera addi bilisummaa Oromoodhaa eega faayidaan qaban ilaalame eega faayidaan qaban eega humnan jirre taate eega Oromoo bakkan buune eega ummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaa yookaan waraana bilisummaa Oromoo jibbee jiraate maaliif dila kana rakkattan miidiyaa keessan ganda keessa ooftanii shanee balaaleffadhaa maaltu fide jettanii ummanni Oromoodhaa adda bilisummaa Oromoodhaan fedhu ummanni Oromoodhaa bilisoomee jira ummanni Oromoodhaa oboon barbaadu eegettan ما تركتن مالي بجنده خيسد يمتني ميدا خيسن ولا ياتني شني بلا لفدا شني كمل لالتا شني دينا خيني جا ما فيزه أكيد جتن تاتو أدرس مارو في فايدان كابو ومن رومو أجيب بجرا ومن في كيس أباس جرا مالي في برباتشسي بر أكا أدي بالسماء أرومو يوخا وراني بالسماء أرومو دا أني أمة أرومو دا خيس جرو اسمه بر مسخرة برات الرقابة هذا جرا soda adda bilisummaa Oromoo irraa qabda yookaan soda Oromoo irraa qabdan isinumaatu war ifgarsiisaadhaa jira uummatatti himaadhaa jira dhaabni sodaanu dhaaba kana jarri kun nu jala bu'ee jira jarri kun akka nun qaqqabne shaf jaanu irraa balaaleffadha jibba jara kan nuti isin feenu ja'an waan isin amma gootan kana gaafa TPLF gootee jirti gaafa diraamaa baddannoo faa dalagan gaafa arbaa guuguufa sanduraas dargiinis dalagee jira waan badee shiftaa jeeni jira bilisummaa Oromoodhaatiin TPLFinis waan haarayaa miti isin lubbuun asitti isin galte aangoo isin harkaa bahuudhaaf deema aangoon isin harkaa bahuu qofaa miti waan hanga ammaa gootaniif itti gaafatamuudhaaf teessan OPDO'n rakkoon teessan tana ummanni Oromoo tolchee beeka isin waan amaddi damii torba TPLF wajjin ummata Oromoodhaa gootan itti gaafatamuudhaaf teessan waan amata sadeen dabre khana qofa gootaniitu waan amaddi damii torba TPLF wajjin gootan irra caala maaliif ama sadeen kana dirreen isin bataati dur Tigreedhaatu aboo dhaaphaa isin jaa ama sadeen dabre khana namni dhaaphaa isin jiru abbaan humnaa isin ta'e goftaan keessan ka gubbaadhaa sun ni kuti ajjeechaadhaa waliin baatan jechuudha masgiida keessatti sheekha ajjeeftan ilmoo daa'ima ajjeeftan dubartii manguddoo ajjeeftan jaarsa ajjeeftan haadha duratti intala reeppi gootan OPDO'n ama sadeen kana waan isin gootan kana dabalatee ama 27 dabre tokko tokkoon keessan itti gaafatu teessan aangoo qofa dhabuudhaa miti gaddi keessa wanni boochaniif aangoo qofa dhabdanii nagaan jiraachuun teessa waan takkaan isin waan takka keessattuu warreen ammaan tana yakka dalaydan gubbarraa qabee hanga jalatti akkaan dhiyoo kana dubbadhetti qeeroo Oromoodhaa riikardii haadhaa galmeeffadha abalu kana godhee ganda kana keessatti abalu kana godhee galmee isaa kaayyadhaa guyyaan fagoon jiru galmee isii kaayyadhu guyyaan itti gaafatamuudhaaf ta'an torbaan bootoon malchiisa torbaan lama booda baatii bootoon malchiisa garuu amata gahuudhaan deeban kanaafuu waan ganda hunda keessatti ta'u afaan keessa wali qabadhaati galmee isaa abalu kana godhe guyyaa kana abalu guyyaa kana ilma abaluutti jeesse abalu guyyaa kana qabeenya abaluu saamee